oduu ammee jajjabeen qeerroon akka qeerransaa tan hojitti amantu galgalaan dunuun gartee miti Israa'el iraata nyaachisaa jirti. Iraanni keessan ibidduma ta'uu qabaa ganama kanaas ganamaan jechuudha faxara ibidduma gooteef dhugumatti jechuudha Israa'el gatii akka dhugatti gartee mi kafalaa jirti. Amma galata dhugumaan harkachaa jirti waan isiin gaazaa goote irraa kafalamaa jira. Guyyuma kana jechuudha aleellaan isiin raawwatte meeshaa xiqqoo fi qabeenya xiqqaa hin mancaafne lubbuu namoota hedduutii jechuudha harkatti jechuudha galaafataa jirti. Ammoo kanatti aansuudhaan mootummaan jechuudha Jordan akka dubbatetti jechuudha lolli ammaan tana jechuudha Israa'elii fi Iraan gidduutti eegale yoom akka dhaabbatu namni tokko ka beeku hin jiru jechuudhaan dubbate. Kana malee miti ammaas mootummaan Chaayinaa lammiileen isaa jechuudha kan Iraan keessa jiraatan hatattamaan akka jechuudha miilaan baan qilleensa jechuudha daandiin qilleensaa cufamee miti akka hatattamaan baan jechuudha ayya dabarsee jira. Kanatti aansuudhaan Raashiyaanis lammiilee isii jechuudha kan Iraan keessa jiran akka hatattamaan jechuudha gara Azerbaaijaaniin jechuudha baan ayya dabarsee jira. Maaliif addunyaan jechuudha ammaan tana lolli addunyaa sadaffaan jechuudha lola sadaffatti jijjiiramaa jira jechuudha. Biin akka malee jabaattee jirti qeerroon akka qeerransaa jechuudha tan hojitti amantu gochaan agarsiiftu bismilla jettee maqaa rabbiitiin eegaltee akkanatti jechuudha eegarteemi rasaasa hancabbii rooba gannaa jechuudha irra yaasaa jirti galgalumaan irraan tana eegalte guyyaa kanaas ittuma oolte jechuudha. Kanatti aansuudhaan Tiraampi jechuudha mana marii jechuudha nageenya biyyoolessatti jechuudha ajajoota hedduu fi ibsa jechuudha akeekkachiisaas hedduu dabarsaa jira. Kan keessaa qilleensa Iraan guutumaan guututti to'anneeti jirra olaantummaa irratti qabnaa kan lamadaa jechuudha mootummaa Iraan bakka inni jiru godhe inni jiru beeyna garuu hin ajjeefnu kan sadaffaa jechuudha mootummaan Iraan dafee harka if kennuudha qabaa dafee harka nutti laadhu sadaffaa Israa'el aleellaa jechuudha Iraan irra banaa jirtu inuma jechuudha adda hin dhaabdu hin laaffiftu ammoo ibsa hedduu baasee jechuudha. Hundi jechuudha afaan qofa ta'e immoo qeerroon jajjabeen gochaan agarsiisaa jirti jechuudha. Qilleensa inni to'atee jechuudha humna isiitii fi jabinaa fi ittisa humna qilleensa isiin qabdu jechuudha. Kan harkeef yookaan jechuudha daandii qilleensarra imaleetuma deeme malee lafa gabbu'ee lafa to'ateetii miti. Jajjabeen jechuudha waajjira muummee basaasa Israa'el guututti jechuudha Tel Aviv keessaa barbadeessitee jirti warshaa jechuudha galii guddaa Israa'eliif galchuu barbadeessitee jirti akkasuma iddoowwan baasawwan dhaabbatan guutuu barbadeessitee jirti guyyuma kana jechuudha iddoon isiin irratti jechuudha aleellaa raawwate guutuun misaayilli isiin jechuudha irratti xiyyeeffate bakki isiin irratti xiyyeeffate guutuun milkaa'inummaan jechuudha hojii isaa gaggeessee hojii hojjetee milkaa'ee jechuudha milkiidhaan xumure. Waaw! Dafaa galaa lammaan tana mallattoo gurraatti jiddumaan jechuudha chaanaala keenya gisee jechuudha oduu dhageeffachaa jirtan mallattoo gurraatti nuti godhan subscribe godhan nutti dabalama maannaan keessan yeroo duraatti hedduu jechuudha akka gaarii nama gammachiisa ammoo jechuudha subscribe booda xiqqishoo harkifachaa jirtan ammoo jechuudha ibsi Tiraampi jechuudha ammaan tana White House keessaa jechuudha dabarsaa jiru kun guutuuni kan afaan qofaati garuu jechuudha akka jechuudha ilaalama saa wal fakkaatti jechuudha jechoota walii faallaa dubbate nama siyaasaa beekuuf jechuudha inni warruma jechuudha jiddugalaa kana araboota kan akka loonitti elmatuu fi Afrikaa kana malee jechuudha namoonni kun warri jechuudha akka Iraan kuni warra dammaqinaa fi waa hunda qabu humnaas ta'ee jechuudha siyaasaadhaas isa caalaa beekani asumatti jechuudha nuti qilleensa Israa'el to'annee Iraan to'annee jirra harkaa qabnaa guutuutti mootummaa jechuudha Iraan ajjeesuun barbaadnu bakka inni jiru beekna harka maasii nuttiif kanni dafii marii karaa nagaa deebii lola sirraa dhaabna. Israa'el ammoo gama kaaniin ammoo Israa'el wajjin nuti wajjin hin jirru harka keessaan qabnu aleellaa isirraa gochaa jirtu. Maal isaa wal fakkaate jechuudha gochoota walii faallaa hedduu kana dhiyeessuun dubbachuun jechuudha daa'imaa fuun mangal turee akka inni jechuudha Israa'el Iraan dho'isaa jiru garuu haa ta'u dho'isaa jiraatu jechuudha amma jechuudha ibsi ba'aa jiru kan lamadaa jechuudha kan aleellaan jechuudha gama Israa'el jechuudha Iraan irra raawwatte xayyaara jechuudha biyya gurguddaa F-35 jechuudha sadi humni ittisa jechuudha Iraan isaan jechuudha Iraan dhoguudhaaf achi jechuudha ergame Israa'el irraa battalumatti jechuudha qilleensumatti haleeltee qilleensarraa lafa buuftee jirti jechuudha dhugumatti Iraan qixana jabduudhaan jabeenya isii osumaan beeku qixana jabduudhaan itti yaadeetillee beeku jechuudha dhugumaan jabduu qabu. Amma addunyaan guutuu yaaddoo keessa galtee jirti jechuudha lolli addunyaa kan xinxaltoonni duraan jechuudha sadaffaanii kaayattee kaajaanii tilmaamaa yaadaa turan jechuudha. Lolli achuma jijjiiramu jiraahu maaliif Israa'el jechuudha booda deebuu hin qabdu garuu aleellaan Israa'el raawwachaa jirtu hangammatti hooggantoota tokko irratti raawwatte dhugaadha hooggantoota yeroo duraa immoo maaliif basaasota hedduu jechuudha xiyyeeffannoo basaasotaatiin hanga san gochoota hanga san raawwatte
haa ta'u garuu ammaan tana jechuudha ibiddi isaan achi darbaa jiran tokko jechuudha bakka harkachaa hin jiru ammoo kan qeerroo jajjabee jechuudha bismillah maqaa rabbiitiin eegaltee jechuudha yeroo hunda iraataa fi laaqana jechuudha ibidda Israa'eliif godhaa jirtu akka gaariitti milkaa'aa jira misaa'iloonni isii. Limarsaa shanaffaa jechuudha halkan shanaffaatiif gaggeeffamaa jiru kun jechuudha har'a ganamaanuu eegalee duratti immoo halkan malee guyyaan dhaabbata. Amma Israa'eloonni jechuudha halkaniif guyyaa adda wallaalee jira wala hawaasaa wala hooggantoota wala kaabbinoota wala gartee miti miseensota kaabbinoo mootummaati guutuun isaanii jechuudha afaan wallaalanii jiranii jechuudha iba qannatti ibidda keessa baqachuun isaanii hin taatu garii kagodaa isiru achumatti riphisee jechuudha goduma kanattuu ibiddi nu seena bakka seenan dhabaa jiranii jechuudha. Kanatti aansuudhaan ministeerri dhimma alaa Iraan jechuudha humnaas ni qabna jechuudha abbaa fedhe ofirraa ittisnaa jechuudhaan dubbatee jira. Kanatti aansuudhaan jechuudha ministeerri dhimma alaa Israa'el ammoo nuti gartee miti mootummaa Israa'el ajjeesuu hin barbaannu jechuudha dubbatee jira. Ammoo jechuudha akka difeensi forsiin Israa'el jechuudha gara miidiyaa isaaniitiin gabaaftetti nuti gartee miti bu'uurri keenya Iraanumaa jechuudha lafarraa dhabamsiisuudha jechuudhaan maxxansanii jiran jechoonni isaanii guutuu jechuudha warri lixaa kan Tiraambii jechuudha amma mana manii baga wannaatiin kallattiin dabarsaa jiruu fi baasaa jiruu fi kun hundi kan wanni Israa'el mootummaa Israa'el dubbachaa jiruus jechoota walii faallaa kan jechuudha daa'imni nuu beeku kana ammatti jechuudha yeroo wal fakkaatti dabarsaa jiran isaan hundinuu ammoo kana jechuudha Iraan dursitee beeytii jechuudha yeruma dura jechuudha waliigaltee nukuleeraa gaggeessaa turaniiru laal harka lama dhiisaa tokkoon ammoo Israa'el wajjin dhaabbachaa nu dhowaa nu waleelaa gama kaaniin ammoo jechuudha waliigaltee nukuleeraa isin hojii goonaan kun fudhatama nu biratti hin qabu jechuudhaan deebiftee fi jirti jechuudha isin galee ammaan tana kanaaf jechuudha Iraan dhugumaan jabduudha. Ammallee nuti jechuudha qeerroo Iraaniin milkaawaa dhagannaan milkaawaa maaliif ibidda darbuun ifatan hin dadhaban jarri gartee miti maqaa rabbii gargaarsifataniiti jechuudha bismillaan eegalanii gaggeessaa jiran waan ta'eef qabsoo itti milkaawaa jiran kun ammoo galata rabbiiti alhamdulillahi maaliif jennaani gocha isaan jechuudha Gaazaa irratti raawwachaa turan hanga ammaan tanatti ummata jechuudha ulaa hundatti cufanii beelaan jechuudha adabaa jiran adabbii ilmi namaa nama adabni adabaa jiran kanaatu jechuudha galata dachaan deebi'aa jiraaf. Kanatti aansuudhaan tun gaazexeessituu jechuudha Iraan jabduu tan kaleessa jechuudha yeroo dhaabbanni jechuudha TV mootummaa jechuudha Iraan kan isaan irraa tamsaa dabarsan jechuudha haleelaarra raawwateen jechuudha ogguma san jechuudha yeroo saniif jechuudha onlaayinii irraa buusu irra deebi'ee tamsaasaa turte jabina isii agarsiisaa jirti jechuudha. Allahu akbar jettee maasis koota kuchaa ol qabdee gartee miti nagee jechuun jaalala biyya isiitii qabdus akkatti agarsiisaa jirti akkana laal maashaallah jechuudha namni biyya ifiitiif jechuudha falmachuus qaba jabina agarsiisuu qaba dhiiraa fi dubartiin qabu beeka gartee migartuu jabinni dubartii kuni adduma. Ulee dabalataa jechuudha kana gaammaan tana biyyoota giddugala haleellaa Iraanii fi Israa'el gidduu deemaa jirtu kana jechuudha wali qabannee kabiroo biraatiin deebina karaa oduu biratti isin dabarsina. Saudi Arabiyaan jechuudha xumura bara 2026 kanatti jechuudha fiizaa maletti biyyoota 6 jechuudha biyyoota giddugala kana akka jechuudha jiraattotaas ta'ee jechuudha lammiileen Saudi Arabiyaa keessa jiran imalan taasisuu fi jechuudha gara miidiyaa isaaniitiin gabaasaniiti jiran. Namalee miti ammaas Suudiin jechuudha ibsa adda dabarsaa jirti kan san keessaa biyyoonni baay'een jechuudha booda gara fuulduratti jechuudha gatii qallaalaa waan jechuudha akka imalan ammaas fiizaan hedduun jechuudha biyyoota hedduu kanneen akka Paakistaan Indiyaa fi kanaas yeroo kanatti aanutti eega kana hojiirra oolchaniin booda xumura bara 2020 hojiirra oolchanii booda fuulduratti jechuudha fiizaa akka muran jechuudha tikeetuma bichaadhaan akka yaa'an godhuudhaaf akka irratti hojjechaa jirtu gabaafamaa jira. Aansuudhaan arraas jechuudha balaa xiyyaara Saudi Arabiyaatti jechuudha Saudi Arabiyaa kan hojjaajoota fuudhee gara jechuudha biyyoota Eeshiyaa kan imalaa jiru qaqqabee jechuudhaan gara miidiyaa isaaniitiin gabaasan garuu namoonni tokko waan akka hin taane jechuudhaanis ifoomsaniiti jiran kun cuunfaa oduu guyyaa arraan tanaati oduu irraa qabna kana fakkaata kan biraatti nan golee deemtu sheer duutu kana facaasaa oduulee dabalataa hedduu isiniif gabaafna gara hundaanuu jechuudha isin ammoo gabbuuftanii sheer gootanii facaasuun isin laalatti ammoo jechuudha chaanaala keenya kanatti dabalamaa jechuudha subscribe godhaa isin hin jenna galatooma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.